Kaayyoon amantii kiristaanaa maali? Eenyummaa Oromoo balleessu, Oromoo of wallaalchisu. Egaa of wallaalchisanii booda'u. Laalchisanii erga jedhanii garboomsu. Namni jalqaba maal isaatiitu garbooma? Sammuutu garbooma. Sammuun garboomu of wallaala. Kan inni of wallaalu immoo aadaa isaa wallaala, eenyummaa isaa wallaala, seenaa isaa wallaala, eessaa akka dhufe, maal akka ta'e namarraa dhalate maqaa isaa wallaala. Hin garboome jechuudha. Namni Oromummaa isaa dhiisee maal leellisuutti ka'e? Namni Oromummaa dhiisee amantii leellisu kan leellisuuf kanarraa madda. Aadaa isaa dura cabsan. Sigara kan walitti isa qabu sirna gadaa cabsan. Maqaa amantiitiin. Aadaan Oromoo yoom bade? Erga amantiin kiristaanaa fi islaamaa biyya Oromoo keessa lixanii. Eenyutu aadaa Oromoo balleesse? Warra aadaan cubbudha jedhantu eenyummaa keessan balleessa waan ta'e maqaa amantiitiin.